dhangala'aan sanyii kormaa yookaan ispeermii dursee qaama saalaa dhiiraatti ba'u ulfa uumuu danda'a. Qaama saalaa dhiiraatti osoo sanyiin kormaa yookaan ispeermiin hin bahin dura dhangala'aan qal'aa ta'e kan ba'u jira. Inni kun ulfa uumuu danda'a. Akkasumas immoo sanyiin kormaa yookaan ispeermiin ala qaama saalaatti osoo keessa qaama saalaa dubartiin seeniin yoo dhangala'e yookaan yoo naannoo sana jiraate ulfa ni uumaa osoo keessan seeniin. Akkasumas bishaan sanyiin kormaa yookaan ispeermiin keessatti dhangala'ee jiru yoo daakne ulfi ni uumamaa kan jedhu gaaffiin akkasii hedduunsaa karaa keessaa naaf ergamaa jira karaa sooshaal miidiyaa jechuudha karaa tiiktookii. Mee kana walitti qabnee adeebisnu har'a. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Waa'ee fayyaa waan itti dura argattu sabiskiraayib gochuun maatii ta'achuun barbaada. Mee akka armaan gadiitti kanneen kana adeebisnu. Kan jalqabaa dhangala'aan ispeermii dursee qaama saalaa dhiiraatii ba'u ulfa uumuu ni danda'a kan jedhu. Dhangala'aan sanyii dhiiraa dursee qaama saalaa dhiiraatii ba'u ulfa uumuu ni danda'a kan jedhu. Dhangala'aan kun xannacha koopersi gilaandoo jedhamu kan ujummoo fincaanii gara alaatti argamu kan yuureteraa keessatti argamu jechuudha. Achi keessatti oomishama xannachi koopersi gilaandoo jedhamtu kun gaheen ishee guddaan dhangala'aa kana oomishuudha. Dhangala'aan kunis faayidaa sadii qaba. Inni jalqabaan asiidummaa ujummoo kanaa sirreessa. Ujummoon fincaanii asiidawaadha. Yeroo kana immoo sanyiin kormaa yookaan ispeermiin yeroo ba'uuf jedhu asiidawaa wanta ta'e kana keessa yeroo darbee ni miidhama. Kanaaf wanti dhangala'aan koopersi gilaandoo oomishtu kun immoo asiidawaa isa ta'e kana niwutiraalaayiz gooti. Inni jalqabaa kana inni garbiraan daandii sana qulqulleessa. Daandiin yuureteraa kun daandii fincaan ba'uudha waan ta'eef kana kan qulqulleessu dhangala'aa koopersi gilaandiin oomishu kana jechuudha. Ishee dhangala'aa qaama saalaatii osoo ispeermiin dhufin dura baatu. Garbiraan daandii sana laaffisuun booda yeroo ispeermiin ba'uuf jedhu ni mijeessaaf jechuudha. Daandiin sun daandiin yuureteraa yookaan qaamni saala dhiiraa gara haaraatti baasu sun akka lallaafu taasisa akka. Kana gochuun egaa akka ispeermiin yookaan sanyiin dhiiraa asiidummaa naannoo sana jiru hin miidhamne. Akka daandiin sun qulqulluu ta'u akkasumas akka daandiin sun lallaafaa ta'e sanyii dhiiraa ba'u kana hin miine ittisuuf gargaara jechuudha. Kana malee sanyii kormaa of keessaa hin qabu yookaan ispeermii of keessaa hin qabu. Kanaaf dhangala'aan kun ulfa hin uumu. Sanyii kormaa yookaan ispeermii waan of keessaa hin qabneef ulfi hin uumamu jechuudha sababa dhangala'aa kanaa. Haa ta'u malee sanaa booddee kan dhufu yoo ispeermii yookaan sanyiin dhiiraa dhangala'e ulfa uumuu ni danda'a. Malee dhangala'aa kanaan ulfi uumamu hin jiru. Inni lammaffaan osoo keessa hin seeniin alumatti yoo dhangala'e ulfi ni uumamaa kan jedhudha. Kana yeroo baay'ee hiriyoonni yeroo waliin turan isa kana isaan mudata. Kanaaf hedduun isaanii ni gaafatu. Naannoo ala qaama saalaa geenyaan tariitii carraa xiqqaa qaba. Carraan keessa seenu keessatti dhangala'ane taanaan aluma naannoo sanaatti dhangala'e taanaan carraa keessa seenuu xiqqaa qaba. Kanaaf carraa ulfi uumamuu xiqqaan jira. Kanaaf naannoo sanatti naannoo qaama saalaatti yoo dhangala'eera ta'e of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo danda'ame naannoo sanatti akka hin dhangala'ane gochuudha akka ulfi uumamne yoo barbaadame. Maloota ulfatti isaan garbiroo fayyadamuudha. Malee alatti dhangalaasuun naannoo qaama saalaatti jechuudha akka ulfi hin uumamne ittisuu dhiisuu danda'a. Ulfi uumamuu danda'a. Ofii keessa seenuu danda'a jechuudha. Inni garbiraan bishaan sanyiin kormaa keessatti dhangala'ee daakuun ulfi uumamaa kan jedhudha. Inni kun ispeermiin yookaan sanyiin kormaan bishaan akkasii bishaan aduu keessa jiru kana keessa sekeendii muraasa turraa ni du'a waan ta'eef carraa ulfi uumamuu baay'ee xiqqaadha. Olmost carraa ulfi uumamuu hin jiru jechuun ni danda'ama.